gatii liizlaandii doo Jimmaa Gimbee fi Naqamteetti miliyoona 11 fi 550 346 qaba. Inventory meedisinii jechuun meedisinoota fi wanta akkanaa miliyoona 24 745 258 qaba. Qarshii sassaabamu iddoo baay'ee irraa jechuudha. Kastamaroota irraa sassaabamu miliyoona 4 57 fi 45 qaba. Kaashiin baankii irra kan jiru miliyoona 8 fi 1,100 fi 67. Sheeriin sassaabame amma yoonaa jechuudha. Miliyoona 109 fi 253 749. Liiziin ani kaffalamne miliyoona 11 21 dha. Kaffaltiin kaffalamu dhaabbatichi waxabajjii booddee an kaffalamu jechuudha. Miliyoona 1 fi 637 dha. Kun balance sheetii ta'a. Balance sheetii aseetii qabudha jechuudha. Kaampaaniin kun aseetii miliyoona 121 228 qaba. Gara galii yoo deemnu galii fi baasii galiin waggaa 2013 miliyoona 45 fi 49 dha. Baasiin bahee miliyoona 34 846 253. Gross profitiin isaa miliyoona 10 202 827 dha. Galiin intarastii baankii irraa jechuudha. Birriin yoo ta'e hanalu miliyoona 1 239. Ekspoonsonni adda addaa administreetivii kiraayaaf wanta kanaaf hanba'anii miliyoona 4 298 321. Loosiidha. Barana loosii go'eera. Miliyoona 2 fi 800 fi 59 loosiidha jechuudha. 13 jechuudha. Auditii kana yoo hojjennu wantoonni tokko ani sirraanee jira isaan isinitti hima. Stookiin lakkaa'amee riikardii wajjin rikoonsaayiliin ani taanee jira. Qarshiin ani sassaabamne immoo miliyoona 1 fi 449 jira. Garuu kana maaneejmentiin akka nu ibsetti waxabajjii booddee hojii hojjetanii qarshii kana sassaabaniiru an jedhudha. So overall kanadha. Gaaffii yoo qabaattan intinaan jechuudha. Eesseen jira loosiin waggaa 2013 jechuudha. Galiin 2013 galiin miliyoona 45 49 fi birrii 80 jedhee baasiin adda addaa bahee umarratti jechuudha. Loosiin jiru miliyoona 2 fi 300 fi 59 jechuudha. Kisaaraan kun hanuufe waggoota duraarraa irrateera. So overall kisaaraa miliyoona 2 fi 800 fi 59 dha jechuudha. Waggaa 2013. Anbiraammoo riippoortiin keenya faayinaanshalii waan ta'eef performansiin wanta biraa waan ta'eef nuyi faayinaanshal paartii isaa waan ilaalneef performansii isaa hin dhiyeessine jechuudha. Hojii warra performansii miti jechuudha auditichi. Galatooma obbo Siyyum Michaansuudhaan immoo filannoo boordiitu gaggeeffama. Koreen filachiiftootaa gara waltajjiitti dhuftanii iddoo akka nuuf qabatanii siin gaafanna. Filannoo boordii kan nuuf gaggeessan koreen filachiiftootaa as waltajjiitti akka dhuftanii siin gaafanna. እሺ ኦቶ ኮሬ ፍለቺፍቱን ኡፉ ሃላ ኢቲ ዴምኔቶ ጋባሱኒ በርባችሳ ደጀደ ያዳ
kana dura egaa yaa'ii waliigalaa isa guddaa kan goone yaa'ii isa kanadha. Yaa'ii isa kana gochuuf jecha egaa dhiphina yeroo mudachuu danda'u. Akkasumas yeroo qusannaadhaaf dursees immoo koreen filachuuftu akka qophaa'uuf jennee kutaa garee teelegiraamaa banne. Garee teelegiraamaan kuni namoota 3,500 ol namoota sheerii bitatan qaba. Namoota sheerii bitatan 3,500 kanaan egaa namoonni koree filachiiftuu ta'uu danda'an gola arfan gola hundumaa Oromiyaarraa namoonni akka nomineetii ta'an godhame. Isaan keessaa namoonni kun heeramanii gara namoota 10 ta'an heeramanii. Isaan keessaa namoonni 10 filamanii namoonni kunidha egaa sortaawutii godhanii namoota boordii ta'uu jedhan irratti uummatarraa yaada akka fudhataniif irratti akka hojjetan kan godhame. Maaliif yaa'ii waliigalaa kana dura akka bal'ina kanaatti waan hin gaggeeffamneef koree filachiiftuun waggaa dursaa amma kan waggaa dhuftu barana filanna jechaadha. Kana akkanatti gochuu waan hin dandeenye inni kun isa jalqabaa waanta ta'eef har'a garuu koree filachiiftuu sattaanu filannee koreen filachiiftuu waggaa guutuutti hojjeta waanta ta'eef kanaaf jenne waggaa torbanootuma muraasa duradha kan koree filachiiftuu kana sajjastii akka godhamutti jedhame teelegiraama fayyadamne sheerholdaroota itti daballee kan filuu dandeenye jechaadha. Koree filachiiftuu kan namoota 10 selektii goone isaanidha kan namoota boordii ta'an irratti hojjechaa kan jiranii sajjashiniis kan nu dhiyeessu isaanidha. Galatooma ani waan inni kaasuu barbaadu dhimma odiitarra asii deeminatti fakkaate nu jalaa gabaabse ani akka namni akkaataa riippoortii koo keessatti dura kaase kaapitaala waliigalaa qabnuu fi qabeenya abbootiin aksiyoonaa biraa qabaniin wal bira madaallee gaafa laallu kaapitaala amma qabnu bu'aa namni kun buufatee fi akkasumas immoo bara 2013 bittaa gurgurtaa keessatti namni waa bitaa waa gurguraa bu'aa achi keessa jiru keessatti loosii miiliyoona 2.5 akka dhufe kanaaf harka walitti rukuttanii akka mirkaneessitan barbaanna. Loosii dhaga'uun barbaannu waan ta'eef gara koree filachiiftuutti sin dabarsina nuti waltajjii irraa hin buunaa waltajjiin kana booda kan koree filachiiftuuti. Galatooma. Ammaaf kallattiidhaan gara filannoo boordiitti kan dabarru ta'a. Gidduutti immoo namootiin aksiyoona bitachuu kan barbaadan aksiyooniin geejjibaa yookaan waliif tiraanspoort asitti qophaa'ee jira waan ta'eef namoonni barbaadan namoonni fedhii qabdan aksiyoona bitachuu dandeessu isiniin jechaa jiru waliif tiraanspoort. Tole akkam oolte? Akkam oolte? Egaa dadhabda fakkaataa laaqana booddee illee aduun illee jira. Ani Tasfaayish Farraw Siidaa jedhama. Walitti qabaa koree filannoo waldaa aksiyoona fayyaa walii fi na bira warra jiran kun warra filannoof dhiyaatan kana iskiriin godhaa wajjin turreedha gara mirgaa kiyyatti. Obbo Sultaantu jira. Naxaansee Dr. Taayyeedha. Ittaansee Dr. Xannaadha. Nuun keenya waliigalli keenya nama 11 turre koreeni har'atti nu argamuu kan danda'e kana malee hojjetamaa ture jechaadha. Proosiijariin isaa akkuma dura Dr. Sisaay ibsetti miseensi teelegiraamii keessatti nama akka eeruudha kan godhame CV'n upload akka godhamu godhame. So CV'n upload godhamee baay'eedha jechaadha. Nama gara 3,500 olii kan teelegiraamii san keessatti hirmaate tarii baay'een keessa waan achi keessatti ta'e argaa turtanii. So CV'wwan san baasneeti namoonni filannoof dhiyaachuu qaban gulaalamuu qaban waan ta'eef asitti finnee nama eerame hunda yoo dhiyeessine rakkisaa ta'a waan ta'eef namoota san gulaaluun barbaachisaa ture. Koree kanatu gulaale jechaadha. Gaafa gulaallu qabxiiwwan tokko tokko kan nuyi itti fayyadamneen isinii kaasa. Qabxii tokkoffaan namni boordii keessatti hirmaachuu danda'u sheerii qabaachuu qaba waliif irraa kan jedhudha. So yoo sheerii qabaate malee disqualify godhama. Achi academic backgroundiin isaa maal fakkaata? Warri boordii waliif duraan turanii fi maanajimentiin boordii
duraanii haga ta'e kiraayiteriyaa tokko tokko nu kennanii digriiwwan akkamiitu barbaadamaa digrii fayyaadhaan kan wal qabatu biizinasaan kan wal qabatu diinagdeen kan wal qabatu waan boordiin kun waldaa kana gargaaruudhaaf gumaachuu danda'u kan wal qabatu kan jedhu inni illee ilaalamaa qabxii ta'e galee afaan Oromoo dubbachuu dubbisuu barreessuu danda'u qabaa namni suni kan dura muuxannoo itti gaafatamummaa fudhachuu hawaasummaadhaanis haa ta'u bakka hojjetutti itti gaafatamummaa qabaayii muuxannoon isaa maal fakkaata kan jedhu illee ilaallee hojiidhaanoo lafa jira moo amma tajaajila irra jira waldaa akkamii tajaajilee muuxannoo qabaa kan jedhu ilaallee argaminni isaa iyyuu moo akkamii naannoo Finfinnee kana ta'e naannoo heed oofisii waldaa aksiyoona fayyaa waliif yenna barbaadamutti argamuu nama danda'u yoo ta'e gaariidha kan jedhu ture kana dura boordii keessatti muuxannoo qabaayii boordii waan biraa ta'u jechaadha waldaalee bakka ofii hojjetutti haa ta'u bakka hawaasummaa bakka adda addaatti tajaajila muuxannoo boordii keessatti hin qabaayii advocacy hojjechuutti nama beekumsa gahaa qabu kan jedhu ilaalle waa'ee kaayyoo fi mul'ata waliif sheer godhaayii nu bataa hin beekaa kan jedhu illee akkasuma hooggantummaa keessatti immoo ammam turee umurii ammamii waggaa meeqa hooggansummaadhaan waldaa hoogganee beeka kan jedhu warroota kana akka kiraayiteriyaatti fudhannee namoota nu dhiyaatan keessa gulaallee namni haa xiqqaatu filannoodhaaf isinii dhiyaachuu danda'an jennee nuyi baasne nama 10 I hope namni kurnan sun isin harka suuraa wajjinii fi waan xixiqqoo descriptionii xixiqqoo qaban isin harka jiru natti fakkaata. Iskiriinii irratti mul'isuu dandeenya suurawwan san yoo dandeenya gaariidha yoo danda'us baanne garuu isin harka yoo jiraate hingaa descriptionii xixiqqoo haftee akka filannoof isin fayyadu. Tokkoon tokkoon isaaniitiin wanna importantiidha filannoof isin gargaaru xiqqoo yoo namoota kana qaaman beekuu baattan dorgomsiisuuf isin gargaaru jennee wanni kaawwanneen jira so san raaflii gaggabaabseen isinitti hima jechaadha. Warra nu filanne keessaa tokko Girmaa Warqinaa Waldee jedhama. Bakki dhalootaa isaanii Shawaa Lixaati amma bakka jiraatan Finfinneedha. Kaadhimamaa PhD ti barachaa jiran jechaadha. Management fi supply chain dhaan umurii muuxannoo waggaa 15 ol qabanii isaan nama kaadhimamaa tokko jechaadha. Kaadhimamaan lammaffaan Dr. Geetachoo Jireenya jedhamu bakka dhaloota isaanii Wallagga Bahaati amma Finfinnee jiraatu. Medical doctoriidha. Anesthesiologistiidha kan specialize irratti godhanii jechaadha. Waggaa 5 ol tajaajilanii jiru muuxannoo qabu jechaadha. Ittaansee Dr. Jenenus Galataa nama jedhamanii isaan dhaloonni isaanii West Shawaadha amma bakka jiraatan Finfinneedha. Sadarkaan barumsaa isaanii PhDdha. Waan isaan irratti specialize godhan immoo language and literatureidha. Waan saniin muuxannoo waggaa 10 olii qabu jechaadha. Ittaansee kan jiran Dr. Abubakar Kadir jedhamu bakki dhalootaa isaanii Baalee amma bakka jiraatan magaalaa Gobbaa keessa isaanillee medical doctoriidha. Gynecologyidhaan specialize godhanii san irratti muuxannoo waggaa 15 fi sanii olii qabu jecha. Ittaansee kan jiran Dr. Lataa Seeraa jedhamu bakki dhalootaa isaanii Jimma ammallee bakki hojjetan achuma Jimma Universityidha. PhD qabanii gozni barumsaa isaan irratti specialize godhan economicsidha. Waggaa 10 fi sanii ol tajaajila kennanii jiru jechaadha obbo Dr. Lataan. Ittaansee kan jiru Dr. Abdiyaamiin Abubakar bakki isaan itti dhalatan Dirree Dhawaadha. Amma bakki hojjetan immoo Hararii. Isaanis medical doctorii kan specialize godhan baqaqsanii wal'aanuudhaan sarjiiniidha jechaadha. Waggaa 5 ol tajaajilanii jiru jechaadha. Ittaansanii kan jiran Dr. Gammachuu Biiftuu jedhamu. Isaan bakki dhalootaa isaanii Arsiidha. Bakka amma jiraatanii fi hojjetan Finfinneedha. Isaanillee medical doctoriidha. General practitioner ta'anii waggaa 5 naannoo waggaa 5 tajaajilanii jiru jechaadha. Ittaansanii kan jiran Dr. Gaaddisaa Asfaaw jedhamu bakki dhalootaa isaanii
Wallagga lixaati amma bakka jiranii bakka hojjetan magaalaa Naqamteeti medical doctora ophthalmologist jedhanii kan isaan irratti specialize godhanii waggaa 5 fi sanii ol tajaajilanii jiru jechaadha. Intaansanii kan jiran Dr. Amara Atomsaa jedhamu bakki dhalootaa isaanii West Shawaadha. Bakki amma jiraatanii fi hojjetan magaalaa Jimmaa keessa isaanillee akkasuma medical doctora jechaadha. Isaanis akkuma Dr. Gaaddisaa ophthalmologistiidha. Waggaa 5 fi sanii ol tajaajilanii jiru jechaadha. Kan inni dhumaa Dr. Gaashaawun Makonnin jedhamu bakki dhalootaa isaanii Baddallee bakka amma hojjetan Jimmaa. Isaanillee medical doctorii kan isaan specialized godhan internistiidha. Waggaa 5 fi sanii ol waan kanaan tajaajilanii jiru jechaadha. So warra kanadha koreen kan gulaalee baasee filannoodhaaf dhiyaachuu hin guutuu ulaagaa waldaa kanaa jedhamanii kan kaa'aman warra kanaa. Kana keessa namni tokko filachuu kan danda'u amma nama 7 maaliif miseensonni koree boordii nama 7 ta'uu qaba waan ta'eef nama 7 san filanii namni 3 keessaa hafa jechaadha. San gulaallee baasnee nama 7 boordiif ta'uu isin beeksifna. Yoo gaafii qabaachuu baattan karaa keenyaan gara filannootti deemuun hin danda'ama jennaa jechaadha. Galatooma. Waraqatni isin harka jiru suuraa fi maqaan kan irratti barreeffame irratti tiik gootanii yookaan immoo milikkita itti gootanii akka nuuf deebistan isin gaafanna. Namoota 1, 3, 2 filachuu dandeessu 7 ol filachuun hin danda'amu. Namoota 7 ol tiik gochuun hin danda'amu. Waraqaan isin bira jira. Koodiin lakkoofsaan kaa'amee jira. Sana irratti milikkita gootu. Baay'een keessa warri filattanis warri as jirtanis laalaa turtan akkaataan itti filannoon adeemsifame baay'ee tiraanspaarentiidha. Laayivii darbaa ture eenyutu sagalee olaanaa argachaa akka dhufe akkamitti akka dabalaa dhufe durumarraa ka'ee kan hubachaa turtanidha. Laaltanii jirtu jennee abdanna. Haaluma kalaan sagalee nama asirratti kenname kun sheeriidhaan baay'ateeti jechaadha. Of course namni sheerii guddaa qabu sagalee guddaa qaba. Seera sheerii keessatti waan beekamudha kuni. Akkasitti namni filee akka seera koreen kun duraan qopheeffateetti nama 7 qofa kan keessaa gulaalamuu qabu. Namni 7 kun tokko akka 7 kan jiran kana jechaadha. Sheeriin isaanii iskiriinii irratti mul'ata. Asirraa yoo irra deebi'uun barbaachise. Sagalee tokkoffaa kan argatan Dr. Geetaachoo Jireenyaati. Gara 20,000 sagalee gara 20,000 argatan jechaadha. Lammaffaarra kan jiran Dr. Jineenus Guutamaati. Isaan immoo gara sheerii 19,000 fi walakkaatti argatanii. Sadaffaarra kan jiran Dr. Lataa Seeraati. Isaan 18,751 argatanii. Arfaffaan Obbo Girmaa Warqinaa Waldeeti. Sheerii 18,538 argatanii. Jaffaarra kan jiran Dr. Abdii Amiini sagalee 17,672 argatanii. Jaffaarra kan jiran Dr. Gaaddisaa Asfaaw sagalee 16,215 argatanii. Torbaffaarratti kan filataman Dr. Gammachuu Biiftuuti sagalee 4,311 argatanii filamanii. Kanaa gadi warri jiran 8ffaan, 9ffaan, 10ffaan akka qajeelfama dura kaa'ameetti miseensota boordii ta'uu hin danda'anii jechaadha. Egaa sadarkaan kunii aangoo isaanii murteessu kan jedhu jarri akka murteeffatan koreen filachiiftuu kan murteesse jarri gatta'anii akka isaaniif mijatutti barreessaa dura taa'aa walaa filan jennee aangoo san isaaniif kenninee jirra. Ammaaf karaa keenyaa wanni jiru kanuma fakkaata jechaadha. Baay'ee galatooma. Galatooma.
miseensota boordii guyyaa har'aa filatamtan bakka gammaddan bara hojii gaarii isiniif haa ta'u. Yaa'iin waliigalaa yeroo lammaffaatiif as magaalaa Finfinneetti qophaa'e bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een xumuramee jira. Nagaan galaa ulfaadhaa.